ظلمات يوم القيامة جرى النبي صلى الله عليه وسلم جرنا فتنة تنديسا غيا قيامة دا غرتي وكما تدين وانا ما تدل يد سرت دل غيا قيامة الرم كان نمر كنت اكما تنميته غيا قيامة حتى بننسوتا غرتي إرا ولي كفلوا مال رب سبحانه وتعالى بيرت سان ججيرو غيا قيامة رب در مع 10 سنين عدلي والقطعي سغرتي ميزان والقط ما رب سبحانه وتعالى كايتي إرا غرتي كفلوفتا غورسينا ما غرتي عقلي قبو لمن القسم هو شهيد غرتي نما ازديرو فيد مالي جرا اسين جره قامان جره دريه ان فيدو يچو نما قلبين دكوسات ورا دريين سلان امانتين قبن شفتا يا رب سبحانه وتعالى نراق مالي غورسي كنا كون يس فيدا متي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم استاذ ديبيا اجندات نيتي بنت لبنا مي استاذ ادريس واوند اجندات ودين اوفنا ان شاء الله شروع أبدي جرتاني. إيه والله يا أما لا ما كينيا تسيبي عادي. كيسان تبان مستاذ وارد جنة كمون. إيه جروب جين تلفون. غرني يعني أشوف بريد وان بريد جرا. إن شاء الله. إني سونا كاسيت يا أبو معاذ تين لينغ توما. أكو مغورس تاوف يا ست أما وان سني لا وان سني تمان كنا دقي سني جرتاني. واناني توكو harargee fi arsii wallolta wayituun jirtu durriyyee arsii keessaa dhufe jettuu fi durriyyee harargee isaa dhufe jettutu ofii siiti dubartii irra walloltee yookaan qarshii irratti walloltee kaatee gandatti hin galti. Akkas. Nam tokko walaa sheeka walaa jaarsa walaa maaliidha arsiif harargetu wallola jettanii akka jaarsummaan ta'e ni miidhaa kanarra. Kanarra dullaa'u abbaa araaraa jennee dur umrii fixanne. Oromoo fi harargee barsii wallola jennee manguddummaa yaamtan qaanfadhaa deema. Qaanfadha arsiif harargee wayitu wallolte hin jirtu kun durriyyee dubartii irratti yookaan ammoo qarshii irratti wallolte erga sani ammoo yoo wal ajjeeftee jiraatte mootummaan Suudiitu qorsa qotaaf nama ajjeese maaliif ati hin baqattaa miti osoo xiyyaaraan bararte mootummaan Suudiitu sinniisu umrii kan keessirraa ba'a. Atuu daffartee nama ajjeeftuumi miskiina darartaami ta miskiina dararu ammoo yoo mootummaan Suudiin si arguu baate rabbiin samiif dachee uume inni guddaan sun si argaami. Inni sun akiraadhaa miti isin akiraa dubbattan Abuu Mu'aaz wallahi jiru duniyaa irratti namni nagaan hin jiraatu. Akkas. Namni miskiina miidhe mucaan xiqqaan ati darartu sun nabi rabbiidha alayhi salaam ittaqi da'watal mazluum jedha. Nama miidhamaa kadhaasaa eeggadhu jedha. Hatta kiristaana man ta'in waaqeffataa man ta'in maaliif beeladaan ta'in namni miidhamaan kamiyyuu fa'innahu laysa baynahaa وبين الله حجاب رب سبحانه وتعالى جدو إساتف جدو كان أنا ما ميد أمي سنين أول تكنجر ربي إنه زلاك ما هو سيقلته كان مجاتك أتركب تسوني دا أتسي جتة هرجع جتة إنه سنسر دال أكو مسلم جتة أنا بوما كم سوالي جنة جتة دعارا ولول ديوان جنة ولول فيديو أرجع أسيد أرسي فيني harargee lama boojinee jirraa jedhan harargee sadii walitti qabnee jirraa jedhan kun amma dhiiraa kun harargeedha jedhan ammallee arsii lama boojine arsii 10 boojine miskiina rabbi walitti guurtanii booji'amaa isin abboo dhabama rabbi isin haa godhun jedhu abboon amma isin abaaru malee sila akkas maal boojitan isaa ofii booji'amtanii isaa maal boojitan maaltu wal booji'a isaa boru walumaan deebee durriyyeen akkana godhu ta fuuldura deemtu bal waliin nyaataa ummata nyaachifti jarri waliin nyaatti beekamtii barbaaddi nama lama sadii namni akkana godhu baata. Fuuldura dhaabbatanii beekamtii barbaachaaf jecha nama muraasatu waliin nyaataatti harargee farsii jettee ijoollee xixiqqoo sanniin akkana tazaagooti. Maal boojitan sa booji'amtanii rabbiinu cubbuudhaan isin booji'e waan fokkata akkanaa irraa uf qusadha. Akkuma jenne san maqaa arsiitiif maqaa harargeedhaa isa jedhu kan ammoo maqaa jimmaa kan jedhu yeroo hedduu miidiyaa irratti deddeebi'u namni muslima taatan namni oromoo taatan sabaan oromoo muslima kan taatan. Hundi keessan gabbaate irratti dubbadha ganda kiyya ganda ibaluudhaan jirin ani arsiidha ani harargeedha ani jimma osoo hin jedhin namni yaada qabdu kamiyyuu isin ganda kamuu bakka hin buutan jedha durriyya kanniin namni rabbii keessan sodaattan ani arsiidha ani jimma ani harargeedha ani ibaluudhaan jirin ani wallo ani wallagga hin jirin guutummaan keessan ganda bakka hin buuta isin durriyyeedha jedhaani beeksisa akkasi isin durriyyeedha isin kashlabbeedha jedhaani isin bu'aa takkan qabdan jedha itti beeksisa hundi keessan. Namni isin yaachisu akkaataa sabni kun isin yaachisu namni biyyummaan illee isin yaachisu namni
yoo gandi keessallee si yaachisu taate durriyyeedha isin bakka nun buutan bakka ummata Oromoolee bakka hin buutan gosallee bakka hin buutan jedhan. Ummata dhamaayyuu bar Abu Mu'aaz wallahi dhamaatu bar ummata kufriillee maal akka taate hin beekne ijoolleen tun eessaa akka dhalatteen hin beeku biyya islaamummaan keessatti lalamu keessa akka dhalatteen hin beeku. Ashhadu an la ilaha illallah arsii jedhi jedhaniin maal jechuudha saafaan kun ashhadu an la ilaha illallah harargee jedhi jedhaniin. Ummata beeyladaa amma kaakana kanatu meedha kana wajjin lakkaatee Oromooni miliyoona 60 miliyoona 70 geenye jenna nutillee yaa rabbi rabbuma nu godhe waan godhan hin qabaniif mee kufrii hagana ga'u kana wal dubbachiisa daa'imman xixiqqoo irratti taphata daa'imman xixiqqoo waan beektu qabdu ijoollee waggaa 15 waggaa 16 waggaa 20 tawa rakkattee biyyaa baate haati usuutti boosu haati ganamaaf galgala teessee imimmaan cuubsitee boosu ijoollee daa'imman xixiqqoo qabdanii akkana gootanisa. سبحان الله ربي سبحانه وتعالى قبر من ربي توكيتشا اسنمو انما دبمتم باذن الله جرو دنيا رت اللي ربي سننديسو اخرت اللي ربي سننديسو غوستي سينمتن اللي مثلا مي dhiira jechuun bar waan dhiirti biyyi irraa barbaadu sabni irraa barbaadu maatiin ofii lubbuun ofii irraa barbaadu waan fuulduraa hojjetu malee nama tokko fidee nama dilaan qabanii rukutanii tumanii arsii arrabsi jechuun harargee akkana jechuun dhiirummaadha namni lubbuuf ni jira rasuulee lola duula kee jechuun miidhamee namni tokko ni unkafaru namni san shaadaa san jeef hin kafaru isini warri kafare malee sanii miti gartee ana irra dhufanii na miidhanii yoo namni gartee ashhadu arsii jedhan yoon jedhe rabbiin gartee waan qalbiitti yaan arguuf hin kafaruun because lubbuu miidhuu jirtan caccabin tumtan oowwasan keessatti nama sumuni keessaan qabne nama dheebuuf bishaan si obaasne jettanii gorsa akkana gootan shaadaa jettanii gaafa kan shaadaa arsii jettan شهادة عررجي جتان قيان سنو قيا يوم الحج الأكبر قيان من لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك جلو إيس إنما كفرسيستان نما كفرسيسو جدا قرتي قيا قدا نمني قرتي وريك عليه حجي من كل فج أميك بيسنها حجي داف إيداف قيا قمتشو قيا ميك أسادي والجنة من قمتشو جرو كوب إنا من يعجسو مرقنا من يعجسو كورنا ممامتي الدنيا هتلر وانا كان دلين نفط انيانو ملكو وانا كان رت دلين جران والله لازم ولي قال لي نما جيسو خنا ما جيسو غياتا كون مدو ابر غرتين مدو تاتيس سنيف يو اكم غو نما غوتي غرتين ما جيفتا مالي واتك غورتي غودون دنت بيدا زابنا من جيسو سنيف اتيس ربنا الدنيا متن سرا خفل يا ور سورا ثاني ارغين غرتي خاچي سغلي ثاني دغين غرتي خبينو خانم بين هدو هدو خبيتني سدو دعاء ومغونا مالنوتي امرين شفتان بيا خيستو نما ميدين دخوتا بيا امباخ بيا بي دانغا سيران قمن سيرا جلان جره كان سيرا وان راواتن جو بوسونا خيس جرا بنين سماو جلكاوا بنين سورا بي سغارات نما وتيست لكاونا جرا كان ارسي متجرانا ديسا وانا كانات انجلنا تك رفتي فار جنا جارس خزينه دلغ رفتي نمتي سنو تباتي براديم الفيسه ديم ارسي كان غودت harargee kan godhete arrabsiti bar dantaati jana qaamasi gurgurattee fa biyyarratti fudhanii maqaa nama tokko biyyarra kaayan insaalfattani ummata aqliin qabne ustaad kanuma jannaan dhumattu seenaa jara kana qissaan waan kana wallahi dhumattu yoo gabaabsine malee rabbiin khayri haa godhu sila dubartiin zamana durii Abu Mu'aaz bar hoccuu fi dhaaftee araara buuseenaan ta'ammaa tana akkuma sunu jettan ta'am biyya arabaa baatetuun ammoo sammuu garii siidhaa jedhama malee garii xixiqqoo tanniin jedhama malee ta'ama balaa qabsiiftu tan akkas Qixxaayyuu hojjechuun baranne asitti baatee maqaa arsii ani arsiidha jettee arsiidhaaf loluu baate maaltu isiin naalooli jedhee arsiin kamtu naalooli jedhee sitti ergatisa. Haati tanteeyyuu qixxaanaan hojjedhu siin jettee siin dirqineeti. Arsiin kamtuuyyuu naalooli jedhee biyya arabaatitti dubartii takkatti ergatee beekata. Ollaan kan keetu sin beeku dhalattee kan keetu haati kan keetu manatti dhoksitee si dhalte. Arsiin kamtu si ergate biyya arabaatti. Dubartii gabbaateeti maqaa arsiite. Harargeen kamtu si ergate arabaatti minaaloli siin jedha argan si ergate jiraasa adabadhuuti ruuza kan keedha hojjedhuuti madaami kan kee wajjin nagaan jiraadhu achi boodaan ammoo kophee guddaa san kan uffattee galtee dhufu galu irraa adabadhu sini galtee wanna arsiin si ergate hin jiru harargeen si ergate hin jiru jimmi si ergate hin jiru walloon si ergate hin jiru wallaggi si ergate hin jiru ati ufii kan keetii jiru kan kee dadhabdeen nan biyyaa baate maatiin hun ergan maatiin maaliif beekasa نرجعني ربي سبحانه وتعالى ما تين نجرت ونجرتهم بيت إيه ختامني جرا خناين ديراتا قرت وأنا سمون أنكبو
حساب ثاني تمرة والله جرانا يرضاك. أجندة مولي اي شيرون اي قولنا غراونا شيرين قولنا تليسا برخوتا ربي رحمة وفاقلو انت كان ارجع نجان كجدو كان هذا بده كان ارجع ولا تقول لي نورتي اكل ولا أرجاني كي مالي اغو أكاسي منبر باندي يعني امتا بواتا كان كاب والبيت ولا بيت ويراتين دريو تكوسي مسكينه جري دراتو أكاس غرانا نياتي مالي وسو والبيت أكاس والشافا شفتي مال وان براد انجن مال akkasumatti suudiin fuudhee shortaan suudiitu jarru fuuteen awwaaltii ka jiru kaan illee أكاس ammoo ka ajjeese illee numa qabaniiti wanna jedhanii laakiin guddaan amma daa'imman xixiqqoo jarri darartu kanaadha akka hundattuyyuu kana dhaaba ijoolleen wanna jettanillee dhaabsisaati ofirraa nagaan jiraattu ayyee gara wannaa keenyatti ajajjiiru abumwaati الحمد salaama لله بقاس ديب الثاني بسم الله والحمد لله والصلاة lallabatti والسلام على رسول deebi'ame الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ديكي سنو عبدي جرتو وري خانس أستاذ منذر ولود جن هيدر أبابي ملا تنتين كاسي أميرة جرتو جرة أستاذ صابر جرة أبو جرة طلحة للا بدأ إن جرتني جرنا ما هو من جرة كفن من خبر جواب موسيقى بس أستاذ للا بدأ ربنا دبچو كفن كا غارين دبچو كفني إيه جرنا مني أنا غري سعاداتي ورا دعواتي اتفقوا دعواتي رمضان أدابن صابر كو جرتو سبحان الله سوي سنجرتني سن واصل للباتو لنا الموضوع الدعوة إلى الله جل وعلا كاسي ما شاء الله أيوة جزاكم الله خير سنتجعل في الدنيا والآخرة وأني ملكي لك أبدو قرتي غري توتا نبيوتا نماتي ملكا وملي توتا براتا نان هونغو بوانتا كخيسان جرتو ربي نفالا فيسو آلي قرآن خانو قد ربي نغلاني صافاتو ورا توحيدا نقول سانو ورا ربي بيكو ايسا دفني ايسا جرا غرم ديبنا قرتي وان ربي نقب ايسا ورا بيكو سبحانه وتعالى الحمد لله رحمن كينيا بينا قرتي ما سفلنا ما يوعي ربي خي خنا رانو هي مجراني نبر نبي محمد يترفاني غافتاني جنان ربي قرتي غافتان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أجتر تجران ولي قال له ربي كينيا توكيتشا lama miti kan sadin ta'in tokko maal naan jebar isin maaliifi dubartii sadii fuutanii takkaa ol sadii ol fuutanii isinuu ifin gaafanne waaqa sadii maa waaqessanii jedheen eka maal dubartii sadii yoo fuunes takkumaan jedhan akka keessanii eka jaartuma jedhamti maqaa jaartummaa walii qabdii jaartii takka jaartii lama jaartii sadiin jennu jaartii takka abbaan manaa tokkoo mire akkas hoofla du'ee boote kan ajaa'ibaati naan jedhe kale so sanif nuti warra rabbii tokko qofa waaqessu kuni quba lama yoon isinin jedhe wali qabus qubuma lama alaysa kada quba lama tokko isin jedhe akkanatti hin fudhattu kijibata yesus kristos waaqayyo tokko jedha aligalle isin ammoo museenis tokko jedha isin waaqa gartee abbaa ilma hafuura qulqulluu jettanii fiddan na cinatti waaqayyoon abboomii keessatti ana bukketti waaqayyoo biraa tokko hin godhatinaa jedha gartee na waliin quraana keessattis gartee waaqa biraa na waliin gartee hin waaqeessina shirkii natti qindiin godhina nabiyyoota irraa malaa'ikoota uumamuma gartee anaa gad jiru hundarra fiddanii cinaatti dammartan isin tokko qofan geewu kasi gargaaru ilma barbaaddaa hafuura qulqulluu barbaaddaa hafuura qulqulluun fi abbaan dagatame umma pheenxee biratti yesus fayyisa jedhan malee hafuurri qulqulluu fayyisa warra jiru takkaa dhageessanii mee heeydar takkaa dhageesse waa'ee manfasi charjarri kiyya kunis dhumuuf deemaasa egaa zaniif rabbi haa laaffisu amiiraa jirtu eenyu gamanaan pheenxee nu galchaamee yoo jiraattan jiran nagaa keessanii Abaaboo dubbisa. abaaboon kiristaana moo islaama Halo, maka isaatiin. Warra sadii fakkaatti. Waalaikum salaam warahmatullahi Islam abbo. Islaama wali qabameerra. Waa'ee arsii fara jiru. Dhimmumaaf sin barbaade dhufe malee islaama eega ta'ee ture alhamdulillah. Baga taate irra si haa tursiisu. Abu Talha maal dubbattame? Na dhukkuba du'aa naa godha eegaan dhukkubsadhee manatti hafee gara ji'a sadiif deema. Yaa salaam rabbi si yaafiyyu. Rabbi osoo fayyaan harka jiraatte mana maka rabbi gartee iza warid wa iza marid fayashfin wayta dhukkubsatan kanama fayyisu rabbi si yaa fayyisu. Fayyaa guutuu si yaa kannu.
qaamaa fi keessaa fi qulqulleessa inshaallah rabbii keessi kadhanna kadhadhaaf jirana nama fedha irraa rabbii qeebala rabbi si haa laaffisu waan ni galchaame Mustafaa yookaan Eteffaa galcha amboo namni jirtan rabbi si haa laaffisu abshiru nutti himatte rabbi si yaa rabbii kiyyeen dhageessa hin dhagaa hin arga haalati keessi rabbi fayyaa si akam kakka keete dhukkubsatu baay'ee kase daran dhukkubsatu illee baay'ee abshiru abshiru من فايدة بإذن الله قارب بيتين قاي يسوسي متيبر والله منذر الأمة مصطفى السلام عليكم أستاذ السلام عليكم ورحمة الله. ويو ترون بدو جرتو بو أستاذ نقال أستاذي رونا فيت ولدم بستقى صلاة وعليكم السلام اتفاق يبقى دفت سكانو ما زانا سكانو ما يقام ما دي إيه داني بيجرا أنا مكيرا داني بيجرا وقا جرات أستاذي الحمد لله لا بقى أستاذي مكيرا ساعة صلاة لا الرام فني بتربال لما سدين كان الرام فني وقلنا وانجيلات اسكوتة إيه باية تري والله أصوري نرجع باية تري أبشر نجاو ما يسني فاتو إن شاء الله دي ما يجي قولوا كما قال المؤذن دي ما إن شاء الله نكسو اتفاق وجرتو جرتو نجا كيسني الحمد لله سيف إسلام ما نكمل ولين جرتن أكا جايبا أكاس نمن ديفتو واقني كيمي كتوك هي أي سجل واقر رجل Sunu kota, nani bar. Nama Yesus ingkang tejaran. Mal tu Yesus. Yesus ni gante. Malah jalan dah. Oh, malah kasih. Allah lazim nan jalan dah Yesus kan. Afi Nabi yo terajo tahun dah Allah. Umat Rabbi kul